hawaasa keenya waliin dhaabbachuu bada keessattuu hawaasa biyya alaatiif haalli kana ammaa dura akka duraatti biyyi keenya haala bareedaan jaarmayaa fi guddina guddaarra waan jirtu jecha akkuma beekamutti parsantii 10 qofa kafaluudhaan mana abbaa manaa akka taanii fi ji'aan akka firraa kafalaniif namni keenya akkas keessa qubatu hawaasa keenya akka jajjabeessan garasumaalillee immoo hard currency alaallee akka argannu Brighton property hogguma takkallee bitaa mirga keessan dhaabbatee isin jajjabeessan akkasumatti mallee mas abbaan qabeenyaa kan biraalleen akkuma yaadataa kanatti aadaa fi duudhaa afaan Oromoo akka gargaaruu qabu biyya teenyaaf nama keenya akka jajjabeessuu qabu kanumaan kara kanaan gargaaru. Hawaasa keenya waliin dhaabbachuu bada keessattuu hawaasa biyya alaatiif haalli kana ammaa dura akka duraatti biyyi keenya haala bareedaan jaarmayaa fi guddina guddaarra waan jirtu jecha akkuma beekamutti parsantii 10 qofa kafaluudhaan mana abbaa manaa akka taanii fi ji'aan akka firraa kafalaniif namni keenya akkas keessa qubatu hawaasa keenya akka jajjabeessan garasumaalillee immoo hard currency alaallee akka argannu Brighton property hogguma takkallee bitaa mirga keessan dhaabbatee isin jajjabeessan akkasumatti mallee mas abbaan qabeenyaa kan biraalleen akkuma yaadataa kanatti aadaa fi duudhaa afaan Oromoo akka gargaaruu qabu biyya teenyaaf nama keenya akka jajjabeessuu qabu kanumaan kara kanaan gargaaru. Hawaasa keenya waliin dhaabbachuu bada keessattuu hawaasa biyya alaatiif haalli kana ammaa dura akka duraatti biyyi keenya haala bareedaan jaarmayaa fi guddina guddaarra waan jirtu jecha akkuma beekamutti parsantii 10 qofa kafaluudhaan mana abbaa manaa akka taanii fi ji'aan akka firraa kafalaniif namni keenya akkas keessa qubatu hawaasa keenya akka jajjabeessan garasumaalillee immoo hard currency alaallee akka argannu Brighton property hogguma takkallee bitaa mirga keessan dhaabbatee isin jajjabeessan akkasumatti mallee mas abbaan qabeenyaa kan biraalleen akkuma yaadataa kanatti aadaa fi duudhaa afaan Oromoo akka gargaaruu qabu biyya teenyaaf nama keenya akka jajjabeessuu qabu kanumaan kara kanaan gargaaru.